عالم قدا بيا كنا مفتي أفريقيا لا أبا بكمسا فرماتا ولا لا شيكا شيكاني شيكا آدم تولا أرانتنا جيجيسا إساني إرتي حالا كنا نمني بكتابتو والأوريتي بفكنا جيجي فمن يجولا أكما إسان غافا جيران ولا لبيا سن الراباسو لاف بكمسا فتاسو لافي لافا سوچوسا ترانيتي جيجيسا إساني إرتي أراكنتي بكتابتو والأوريتي نمني بهاري هاكابا كبراتي الماتي حالا كنا جيجي فمن Kaleessamoo Jawhar Muhammad yeroo isaan gara fuula Rabbii deeman jechuudha akka isaan ummata isaaniitii fi saba isaanii akka gabrummaa jalaa bahuudhaa fi sochii guddaa akka isaan godhaa turan qabsoo Oromoo keessatti adda durummaadhaan akka isaan hiriiraa turan dubbatee ture. Hariiroon isaanii fi Jawhar Muhammad jidduus akka jirus Jawhar dubbatee ture jechuudha. Waan Jawhar dubbates gabaabsee gurra isin buusa akkasuma ergaa har'aa geggeessaa isaanii irratti shayni kenna Sheek Amin Ibroodhaa dabarsan jechuudha. Sanis gabaabsee daqiiqaa xiqqashoo takkaan isin dhageessisaa. Ergaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dabarsanis daqiiqaa takka isin dhageessisaa. Haga dhumaatitti na waliin turaan Abduu Moobaayil Abdurraayii baga irra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isin jira. Aalima kenna kana muftii kana Rabbiin ollaa nabiyyi isaan haa qubsiisu isaan facaafatanii khayrii facaafatanii arra kitaaba guddaadha kan awwaalame namaa miti jechuudhaan ka hayyoonni garagaraa kan isaan dubbataa jiran abbaa sheekanii abbaa beekumsaati abbaa toohidaati isaan ta'uuti kitaabatu awwaalame haa jedhamu malee kitaaba san isaan darasaa meeqa barsiisanii sheekanii jechuudhaan kan isaan beekaman sheeka meeqa eebbisanii darasaa meeqa eebbisanii kubaan miiliyoonaan akkasitti beekumsa biyya san guutuu keessa facaasanii jiran jechuudha. Har'a biyyattii keessaa bahaadhii hakaabaa kibbaa guutuu biyyattii irraa namni haala kanaan itti hirmaateeti geggeessaa isaanii akkuma isaan gaafa jiran biyyattii beekumsaan bareechan akkanatti geggeessaa isaanii bareedeetiin geggeeffama jechuudha. Mee ergaa gabaabduu shayni kenna achirratti dubbatan tana dhageeffannee duuti daarraa tanaami duutuami duuti guyyaa dachii sheekaa qullaa taati duuti guyyaa kursii isaan irra ta'anii qaraa'isan qullaa taati duuti guyyaa maatiin isaanii dagatan guyyaa sani duuti har'aami kana namuuni deeman namni biyya sana jiru Sheek Usmaan irraa kaasee kana qofallee shayni waldaa gargaara isaa tokkollee katolcheetti qaban yoo jiraatullee baate nagaade lakki jechaa jiru kondisheeni maqaa sheekatiin dhaabame miliyoona tokko keenyee galuu feenaa jedhe maaddan haraashiitu godoo adda hin cinne waldeenni gargaarsaa tokko ka maqaa sheekatiin hojjetu waldaa Sheek Adam Tuulaa ka jiru guyyaan inni bu'uureeffamu manguddoo fi sheekan naannoo kana jiran mataa waliin deebi'anii duunee haflee waan jedhu jira beeku. Uummanni keenya duunee haflee qabaa beeku. Duunee haflee waliin jedha namni taasisaa taa'ee hoggaa adda ka'ee duunee haflee waliin jedha. Hajuu awwaallanne hajuu waan jiruu dalagaa bakki isheen itti bari guyyumatti aanurraa barnoonni bakka isaan itti dhaabanirra seenaa yoo barbaadda bakkuma kitaaba darasaa isheen itti dhaaban bakka sanirraa isheen dhufu kaasuu qaban kana wanni eegamu har'a wanni sheekaa boonulleen kanaarra heeriin isaanii akka kanaafuu hawaasni waan sheekonni ergaan achirratti dabre hedduudha kana qofaa miti aalimoonni biyya keenyaa hedduutu achirratti kan ergaa babbareedduu dabarsan ankama Sheek Amin Ibroo kana bakka isaanii kana qullaa dhiifnee deemnu duuti gaafasanii yoo darasaa isaanii kun faca'e taaziyaa tanarraa akka galleen bakka isaanii kana namni beekumsa bakka kanarraa akkuma isaanii sanii facaasu isaanillee hanqatu bakka isaanii kana osoo nama hin buufne yoo maatiin isaanii kun kan faca'u yoo isaan darasaan har'an tana isaan akkasitti duraan beekumsaan badhaasan sun akkasitti kan faca'u ta'ee duuti isa sana jechuudhaan ergaa bareedduudha saniifin isa kana qofa keessaa isinii maxxansee guyyaa guutuu har'an tana kaa geggeessa isaanii irra oolte jechuudha. Biyyattiin aalima guddaa biyya keenyaa qofaa miti akka Afrikaatitti aalima guddaa hayyuu islaamaa nama seenaa guddoo qabudha. Akkasumatti amantii isaanii akkasitti bu'uuressanii biyya san keessatti beekumsa facaasaa akkasuma saba isaanii akka gabrummaa tana jalaa bahuudhaa fi akka hacuuccaa tana jalaa bahuudhaa fi gahee guddaa akka isaan taphatan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatii fi akkasuma Jawhar Muhammad san qofayyuu miti akka hariiroo waliin qaban jechuudha. Jecha isaa keessatti kan inni dubbate jechuudha. Gabaabseetiin isiniif dubbisa. Jawhar Muhammad jechuma isaanii mata duree godhateeti jechuudha kan inni eegale akkas jechuudhaan eegale. Biyyaaf malee biyyeef hin qabsoofne.
jecha hiika bal'aa qabu kana sheeka kennaa guddaa sheeka Adam Tuulaatu gaafa waldhaba Sumaalee fi Oromoo san furuuf tattaafannu san ummanni lamaan atakaruu daangaa dhiisee biyya buru isaan lachuufuu taatu akka ijaaran gorsuuf nuuf himan. Har'a hayyuu seenaa fi siyaasaa amantii dhuka isii beekan dhabne. Sheek Bakrii Saphaloo irraa kaasee hanga gadaa qeerrootti qabsoo uummata Oromoo suduudhaan keessa turan sheekni namoota jireenya kiyya keessatti dhageeffadhee hin quufne keessaa kan hangafa turan har'a gara fuula Rabbii deeman. Rabbiin warra jannataa haa godhu jechuudhaan gabaabsee Jowaar Mohammad jechuudha akka isaanii waliin hariiroo qaban karaa qabsoo uummataadhaaf qabsaa'uutti jechuudha. Ammallee fakkeenyaaf Jowaar yeroo duraatiif jechuudha piroofaayila isaa kan jijjiirate waggaa lama as eega gartee gaafa artistii Haacaaluu ajjeefame booda footoo gaafa gartee inni hidhaadhaa bahe ani tarii inni gara biyya keessa hin deemne natti fakkaata isaantu itti dhaqan natti fakkaatan gaafa san ka waliin ka'anidha. Mee ilaala amma manguddoo nama waggaa isaan haga jiran kana ummataaf jiraatanii waggaa 100 ol jiraatan jechuudha. Tarii gaafa inni hiikamu san umri manguddummaa kanaaniyyuu dhaqaniiti gammachuu isaanii isa simatan natti fakkaata ziyaara natti fakkaata garuu waan kana qabatamaan hin beeku. Footoo gaafa san waliin ka'an yeroo Jowaar gartee hidhaadha bahisan jechuudha. Footoo gaafa saniiti piroofaayila isaa kalee jijjiirate jechuudha. Eega gaafa artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame booda yeroo duraatii fi kavara feesbuuk isaa kan jijjiirate jechuudha Jowaar. Kanaafuu hariiroon guddaan akka isaan jidduu jirudha. Asumaanuu nama gartee haqaadhaaf qabsaa'u nama saba kana gartee gabrummaa jalaa baasuudhaaf qabsaa'u akka du'aayii manguddoo akkana nama gaafa Sheek Bakrii Saphaloo irraa kaasee hanga carraa qabsoo qeerroo Oromoo kana keessatti illee jechuudha akka sabni kun gabrummaa fi hacuuccaa kana jalaa bahuudhaaf nama tattaaffii guddaa godhaa ture. Ammallee ni yaadatu yoo ta'e gaafa ayaaliin ajjechaadhaa Jowaar irratti godhamu jechuudha ibsa baasanii jechuudha akka ulamaa'ii baha Oromiyaadhaa jedhaniititti kana ni balaaleffannaa dura dhaabbannaa jedhaniitiin haala saniin ibsa namni ulamaa'ota keessaa kan jalqaba baasee isaan jechuudha. Walumaa galatti ulamaa'iin baha Oromiyaadha jechuudha. Isaan ibsa isaanii ka gaafa saniillee ni yaadattu jechuudha. Duuba haala kanaan Jawaaris akka hariiroo guddaa isaanii waliin qaban akka beekaa guddaa tokko abbaa amantii hayyuu amantii qofaa miti saba isaaniitiifis jechuudha. Beekumsaa fi hayyummaa Rabbiin isaanii kenneeni beeytota akka Sheek Bakrii Saphaloo gaafa sanii irraa warra hafan keessaa haftee ammaati kan jedhu Ustaadraa Jaalleen video isaanii keessatti dubbatanii turan jechuudha. Mee video Ustaadraa Yabbaa Macaa kana daqiiqaa takkaaf. Mashaayikaa warri isaanirraa ba'eellee sheekotii meeqatti sheekii ta'e marti isaanii irra caalaan kitaabni warra olii Wallaggaa Ilubaaboor Jimmaa Arsiin Baaleen namoonni hedduun dhabni Sheek Adam Tuulaa Rabbi rahmataa godhuuf bakkin hin dhaqqabne hin jiru. Sheek Bakrii Saphalootti aansee sheeka ummata keenya wajjin laffaatii guddaa qabu sheeka ummata keenya wajjiniin ta'aaba guddaa qabu keessaa sheekni kun tokko. Sheekni kun dargii keessa roorroon isaan keessa dabarsan rasaasa meeqarraa nama hafee hodi isaaniin gaafadhee haasofsiisee jira. Dargii keessaa nama zulmii meeqa keessa dabarfatee hafee akkasumas sirni duraan dabarfatee waan inni ittiin dabarfatee hundi keessanuu beekuu caalaa isaan immoo warra dhandhame keessaayyee sheekni kun gaafa isuma dhiheenya kanaayyuu bara 2004 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti waan isaan aqiidaa wajjiniin ta'an isaanii sheekotiin gurguddoon Shaamman Watarii akkasumas Sheek Adam Tuulaa sheekotiin irraa gadee sana jiran jechuudha akkuma jiran huttu Sheek Muusaa Suwaalaa akkasumas Sheek Usmaan Dirree Xiyyaaraa mashaayikumti karaa bahaa jedhan sun laffaatii gurguddoo uummata keenya irraa kan biraa hin qabu jechuu osoo hin ta'in dhihaa fi bahaan wanni sun rahmatanuu godhee bara 2004 sababa Abaasheen dhufetti achirraa ka'anii sheeyni kun imaamatti ta'anii qarshii 230 harkatti qabatanii Gimbii keessa leedafki isaanii jira. Magaalaa Gimbii, Machaaraa, magaalota adda addaa naannoo Wallaggaa, Jimma, Aggaaroo bakka adda addaatti markazni harki sheeyni kana keessa hin jirre waan gabaabaadha. Daawwattoota keenya manni kitaabaa si jalaa jigi jechuu hin dandeenye. Mana kitaabaa guddaasa. Mana kitaabaa aamin yaa Rabbi. Mana kitaabaa guddaatu gubatee akka waan gubateeti. Manni kitaabaa guddaan akka waan gubateeti. Kana jechuun utuu waa ammallee irraa barreeffamee qaayidaan keenya yeroodhuma du'amee yeroodhuma namni
biyya duniyaarraa galee seenaa isaatii fudhannee lafa kaana kun silaa ta'uu baatee utuuma jarri lubbuudhaan jiran waan jararra ga'ee fi waan jarri ta'ani biyya keenya keessatti akkuma beekamu sirnoota dabran hunda keessatti yoo akka islaamaatiin najaa ba'an akka oromommaatiin najaa ba'anu silaa beekamaadha. Yoo akka oromommaatiin najaa ba'an immoo deeme haasaatu achi nu geessaaf malee har'a waa'ee sana dubbachuuf miti. Deeme yoo akka oromootiin najaa ba'an akka islaamaatiin najaa ba'uu hin danda'an. Roorroon keenya lama waan ta'eef ba'an keenya lama waan ta'eef kun akkatti mamamuus akkatti mormamuus hin qabu. Waanuma ta'aa dhufe waan ta'eef gateettiin keenya lamman ba'aa baata. Gateettii ba'aa baatu lamman keessaa lammanii nu shaadamtuu laa dhandhamatanii jiran. Lammanii nu wanni isaan irra hin geenye hin jiru. Gara kanaan islaamummaa baatu gara kanaan oromummaa baatu lachuu ba'aa nutti ta'ee jennaan baataa bahanii kun immoo mashaayikuma guutuu dhandhame malee warri boodee kanaa yoo offalan hin beeku malee warra duraanii keessaa namni offalee jira jedhee yaadu. Hin jirus immoo natti fakkaata. Kanaaf mana Ustaz Raayyaa Abbaa Macaadis haala sanii waan isaan gaafatanii ofii isaaniitii afaan isaanii irraa dhagahan bifa kanaan gabaabinaan nuuf dhaabanii jechuudha. Nama gartee dargii Haayila Sillaasee nama dhaqqabeedha waggaa 100 ol jiraatan jechuudha. Haga jiran kana duuba akkasiin uummata isaaniitii fi namaaf jiraatan jechuudha. Akka kiyyaa fi kee yookiin ammoo midhaanuma nyaatanii jiraachuu osoo hin ta'in akkasitti uummata viidiyoo tokko intarvuu isaanii tokko keessatti illee argeetiin barnoota kan eegalee waggaa 12tti kan jedhu tokko gaafiif deebii isaan namni gaafate tokko jechuudha eegaman guddoo kana kanuma isaan gaafiif deebii godhan tokko jechuudha. Duuba haala kanaan akkanatti amantii isaaniitiif saba isaaniitiif jiraatanii jechuudha. Hedduu takka kitaaba guddaa tokkotu awwaalame har'a akkuma gartee Ustaz Raayyaa Abbaa Macaalee viidiyoo kana keessatti jedhanii turanii akkasuma Jooharlee Jechisaa keessatti jedhee ture ulamaa'iin achirratti dabarsatan hundi isaanii bifa nama gaafa jiru gartee saba isaatiif uummata isaatiif amantii isaatiif jiraate akkanatti uummanni illeen geggeessaa isaa bareechee jiraachiseetiin akkanatti geggeessaa jechuudha. Bakka dhaabbatee janaazaa isaanii irratti salaatu wal dhoorgee jechuudha namni taraa salaatamee akkasumatti wal gahuu dadhabe wal jalaa siqaa haasa bakka dhaabbatu bakka dhaabbatee janaazaa isaanii irratti salaatu bakka dhaabbatu wal dhoorgee jechuudha namni akkanaan geggeeffamaa jechuudha namni gaafa jiru uummataaf jiraatee waan bareedduudhaan akkasitti lafa jiraachise akkanatti geggeessaan isaallee bareeddii jechuudha. Isaan dhabluu jechuudha garuu beekumsi isaanii akkasitti bahaadhee Afrikaa kibbatti faca'eeti jira. Kana fakkaata kaa geggeessaan isaanii jechuudha. Namni qabsoo Oromoodhaa namoota gartee akka Joohar kana Sheek Bakrii Saphaloo boodarraa akkasitti dhalootatti as gahaa gaafa dhufan rabbiin umrii isaan dheeresse namoota akka Joohar kana duuballee jechuudha karaa aalimootaatiin namni isaaniif du'aa godhu kan gorsu waan duraan keessa as dabran kanarraa beekumsa hayyummaa rabbi isaanii kennerraa kan isaan gorsu nama an gorsa isaanii dhageeffadhee haasa'u isaanii dhageeffadhee hin quufne Abbaa qeerroo fi qarreellee Joohariin du'aa isaanii rabbi sii qeebalee bakkaan si haa gahu bakka yaaddeen si haa gahu jenna kaa qabsoo Oromootis nama gartee cubbuudhaan saba kanatti roorisu saba miskiina kanatti roorisu akka du'aa namoota gurguddaa akkanaa duuba jiru nama rabbiin biraa waa qabu nama jiruu isaanii guutuu rabbiidhaaf jecha jiraatan namoonni akkana akka duuba jiran beekuu qabnaa jechuudha. Kanaafuu akka amma gartee ijoolleen wallaaltonni teenya amma karaa TikTok faadhaan nama waan nama qaanfachiisu jechuudha. Warra duraan dabarfatan beeki warri dabarfatan kun fakkeenyaaf amma jaarraan amma irratti gartee ijoollee wallaaltonni haadhaa fi abbaadhaan abaaramanii biyyarraa bahan jechuudha. Ka abbaan ijaan sin argini narraa deemi haati ijaan sin argini ijji xiyyaa ta'u hin argini narraa deemi jettee ka haadhaa fi abbaa cinqe biyyarraa bahee carraa ismaartifooniidhaa argatee biyya namaa keessa taa'ee hayyoota duraan dabarfatan kanuma gartee akka har'a sheeka kana kanuma akka har'a sheeka Aadam Tuulaa kana jechuudha jaarraa abbaa gadaa fa'atti yeroo gartee arrabaan afaan baran. Barkunnis warruma akkanumatti gartee saba isaaniitiif haga dandeettii isaaniitiin aarsaa godhaniitiin akkanatti warra dabranidha jechuudha. Amma isaan kana waan ijaan agarruuf waan amma gartee har'a nu bira deemaniifidha. Jaarraa abbaa gadaatillee kaleessa kan inni deemi akkanumatti warra saba isaaniitiif waa hojjete har'an tana ijoolleen afaan isaaniitu lulluuqatte afaan isiitu lulluuqatte hin jiratu namoota akkanaa kanarratti jecha fokkataa akkasiisan fotoo isaanii gubuudhaan qabrii keessattillee awwaala keessattillee isaaniif rahmata kadhatamuun isaaniif booyuun waan isaan asiin gahan kana bakkaan gahuun tokkummaa isaan dhaamaa turan san bakkaan gahuun hafamee akkasitti irratti duulamaa jechuudha. Jechuun an ajandaa waa'ee isaanii haasa'uufillee hin dhufne garuu kanuma waluma yaadachiisuudhaaf jechuudha. Keessattuu wanni karaa TikTokiin deemamu hedduu takka nama jibbisiisa. Foloodhaaf jecha beekamu nama arrabseen beekama fuula kiyya namni na haa baruudhaaf jecha bara amma sanii ajandaan karaa TikTok tokko amma waan akkasii jechuudha. Fuula kiyya na haa baran yoon inni nama guddaa tokko faantuu baasuudha beekte waan addaa tokko baasanii fakkeenyaaf amma yoo jaarraa inni afaanii qabate fakkeenyaaf amma yoo abbaa jifaar inni afaanitti qabate namni hayyisaa akkami kana hayyuu nama hin jirre nama lubbuun hin jirre nama guddaa sansanuu arrabsu akka namni nama yeroo magaalaa keessa inni qullaa deemu fakkeenyaaf namni ilaala akka
magaalaa keessa qullaa deema jedhee ilaalame kanallee akkasuma akkamitti jaarraa jedha akkamitti abbaa jifaar jedha akkamitti waaqoo jedha jechuudhaaf laalachuu namni ija banate duuba haala keessan keessaniin beekamaa gaafa biraan ol bahee dhiifama Oromooti jedha dhiifama maaliiti jedheetiin bifa saniin akkasii burjaajessee warra beekamuu barbaadu. Wallaala beekaa maqaa dhaheetiin beekamuu barbaadu akkasitti afaan itti barte jechuudha. Maaliifi karaan hayyoonni kaleessa dabarfatanii sagumna isaaniitiin walirrallee sadarkaallee qabaatan akkuma har'a Sheek Adam Tuulaa kana warruma akkanaa kanarratti jechuudha. Kan amma duulamaa jiru kun jechuudha. Kanaafuu hayyuun dabre maaliin dabarfate maaliin akkanatti kabajame hatta geggeessaan isaallee maaliin akkana kabajame kan jedhu dhugaa beekumsallee dhabnu. Haga tokko waa irraa barachaa fakkeenya irraa fudhachuudha qabna malee hayyuu arrabsee waa faallaa jechuudha. Faallaa shayxaanummaatiin faallaa namummaatiin osoo ta'in faallaa namaatiin yookiin ammoo shayxaanummaadhaan beekamu jechuudha. Haala akkasiisan fakkeenya godhannaa jechuudha. Kanaafuu wanni karaa tiktookiin deemu hedduu takka nama jibbisiisaa hayyuun kabaja dhabee warroonnummaan kaleessa akkuma sheeka kanaatitti dabarfate yeroo akkas maqaan arrabsoo qabaataniitiin beeki isaan kun arrabsoo qabaatanii osoo hin tahin maqaa faaruu maqaa gartee gootummaadhaa akkuma har'a isaanii kanatti fakkeenyaaf har'an tana namni hayyuudhaan akkanaa kan hin arrabse maali arrabsanii arrabsoo hin qabanne haga jiran saba isaaniitiif jiraatan haga jiran amantii isaaniitiif jiraatan waan ta'eef garuu nuti ispoonsara taanee fi girjenneetiin dhaqnee ilaaluun keessattuu wanni karaa tiktookiin deemu tokko manguddummaa jedhame ijoollee beekamuu barbaadu akkasii ispoonsara taanee fi nama kuma lamas ilaaluu jira kuma shantu ilaaluu jira kuma saddeet ilaaluu jira dhiifama gaafadhu harargee arrabsitee maali arrabsitee waan jedhamu tokko waan akkasiittu jechuun waan san qabbaneessuudhaaf nagaa buusuudhaaf jedhamuyyuu wanni sun ijoollee wallaaltota warra beekamuu barbaadaniif beekamtii laataa fi jira waan ta'eef. Ana Abdul Moobaala Biraay hanga qophii biraatti walitti deebinutti.